hidha haaromsa waggaa 13ffaa fi bitootessa 24 guyyaa federaalizimiin dhugaa itti hundaa'e guyyaa sabaa sablammoonni hundi walqixa mirga itti argatan guyyaa rakkoon cabiinsa siyaasaa diinagdee fi hawaasummaa qunnamtii alaa furmaata itti argate guyyaa kana sababa godhachuudhaan fiigicha guddaa hidha haaromsa keenyaaf jiru kana irratti osoo bokkaan kun akkanatti roobuu ganamaan kaatanii dargaggoonnis manguddoonis geessonnis dubartoonnis hundinuu jechuu haala kanaan hidha kana cinaa yeroo kamiyyuu dhaabbannee hiyyummaa seenaa kan itti goonu duubatti hafummaa seenaa kan itti goonu hidha kanaani waan ta'eef hidha kana cinaa dhaabbannee hundi keenya akkuma har'aan tana ganamaan kaatanii rooba kana keessa fiigaa turtan waa hundaan ammas cinaa dhaabbannee warreen Itoophiyaan akka kuftu akka diigamtu akka jilbiiffatamtu akka isaan jalatti kuftee qamadii kadhattu barbaadan san abjuu itti goonee qamadii isaan akka gargaaruu dandeenya ifaa isaan akka gargaaruu dandeenya biyyammoo viizaa itti dhaatanii itti dhufan akka taatu mootummaa keenya cinaa paartii keenya cinaa dhaabbannee mul'ata guddaa isaa san galma guddaa isaa san hundi keenya tokkummaan dhaabbannee hidha haaromsa keenya kan mallattoo tokkummaa keenya ta'e kan birmadummaa keenyaa ta'e kan adawaa lammaffaa ta'e kana fiixaan haa baasnu isiniin jechuun barbaada. Sagantaa guyyaa irraa kana mata duree gumaata xiiqii jedhuun sosochii ispoortiidhaa uumuudhaan keessatti ammoo yaadannoo hidha haaromsaa kana keessattuu dargaggeessaa fi dubartiin hidha haaromsaa kana hirmaachuu keessatti boondii bituudhaan sosochii addaa uumuudhaan deeggarsa taasisuudhaan gara dippiloomaasiitiin gara adda addaatiin dhaabbata kana bira dhaabbatanii hidha haaromsaa kana bira dhaabbatanii osoo diinni keenya keessaa fi alaan nutti aggaamaa jiru osoo loobiin adda addaa nurratti gaggeeffamaa jiru ni dandeenya jennee kan ittiin mirkaneessine kan ittiin injifannoo guddaa itti galmeessine waan ta'eef injifannoo keenya har'aan tana dachaa godhaa jechuudha. Kanaaf sosochii kana sababeeffachuudhaan guyyaa har'aa kana nutis tokkoffaa sosochii ispoortiidha. Ispoortiin nageenyaa, ispoortiin fayyaadha, ispoortiin jaalalaa, ispoortiin misoomaa, ispoortiin ijaarsa biyyaatti isa jedhuuf sosochii kana uumuudha jechuudha. Inni lammaffaan ammoo marsaa 13ffaa fi isa xumuraa kana cinaa dhaabbannee hidha haaromsaa keenya mallattoo bilisummaa kana mallattoo walabummaa kan ta'e kana mallattoo badhaadhinaa kan ta'e kana galmaan haa geenyu. Fiigicha kana fiiguu wanti barbaachiseef laga guddicha Abbaay kana hidhuudha. Dargaggeessi kun dargaggeessi humnaan gana qabu fiigee waan tokko qabuu danda'u fiigee jalaa bahuu danda'u laga kana cinaa jira jechuu barbaanneeti. Maaliif diinni alaa akka nutti hin dhaaddanneef dargaggeessi humnaan gana qabu kan fiigee ari'ee qabuu danda'u kun yoo cinaa jiraate diinni alaa aggaammii irratti hin godhu. Kanaaf kaayyoon keenya guddaan nuti laga kana hidhuudhaaf cinaa jira jechuu barbaanneeti. Keessattuu fiigichi kun roobnillee yoo jiraate fiigicha baay'ee dorgomsiisaa fi baay'ee gaarii ture. Kanaaf namoonni magaalaa Cirootii fi naannawa ishiidhaa hundi akkasumatti fiigichas ni fiina deeggarsa hidha haaromsaatis hin taasifna biyya keenyas ni ijaarraa jechuudhaan ammallee hidhi haaromsaa hanga xumuramutti deeggarsa keenya itti fufna.